Waggaa lama sadii mana hidhaa keessa dararamu jiran asumaan deemanii takka qabamanii mana hidhaa darbaman. Galuun hin jirtu biyyatti waggaa lama sadii hidhamtee galta. Dila sana maal yaaddee nutis maal nu yaadde? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftaa fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattan baga jiraannee bakkuma jirtanitti salaamtaan tiyyatu onee irraa madditee isin bira haa geessu jecha Fatiyaan maal taatee baddee maaliif dhabamtee warra jechuu jirtanii nin jira alhamdulillah rabbil alamin nin jira galanni karabbiti garuu waan hin dhabameef wama takka uumame saniif hin dhabame alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal waan hin dhabameef isiniif himaa hordoftoota kiyya qaqqaalii anillee si yaadeetiin jira akka na yaaddan abdiin qaba rakkoo takka uumame inshallah rabbi rakkoon irra haa qabu rakkoon san maaliif jettan guyyaa afurma maal gahee bahar eegaa nu biraa kara biraa imalee saniifuu innillee akka dalagaa tokko laalaa jeeti nu biraa kara biraa kute akkuma amma dura deemee dhufutti jechuu kiyya amma immoo eega kute guyyaa afur geenye guyyaa afuran kana bilbilli isaa cufaadha namaatu na bilbilee karaa kana bahara garree Fatiyaa wal quba qabdanii jaan na gaafatan karaa kamaanii gaa bakkee inni nin deemaa jee na biraa kute bakkee biraati ammoo namni kana beeku bakkee inni harkisan karaa Suudii karaa taaribaa achitti harkee naan jaan hedduu rifadde wallaahi hordoftaaf kabajamtoota kiyya bahar na mari'anne tana quban qabuani jechuu kiyya guyyaa afur gee jira akkan isin himetti eega nu biraa kute amma duras deemiituma deebi'aa akkuma isin jeetti taraatan ammoo kunoo namaatu harkee taariba deemaa jira Fatiyaa bahar wal quba qabdanii bakkeen nuti agarreessan karaa taaribaatii kunis ifiifuu karaa deemu jira akkasii tanarratti waa dubbachuu as ba'e dubbachuu illee barbaadne garuu dirqama ta'eetiin dubbachuu barbaade bilbila sana jalaa kaasutti hin jiru saniifuu viidiyoo kana yoo arge bahar taariba arraa miti silaa amma duraa taariban deemni ammaan tana immoo numaa tana keessa jiru numaa rakkoo tana keessa jiru akkamitti taariba deemuu yaadde akkamitti taariba deemuu yaadde waan biraatiif illee hin jiran ifiifuu rakkoo walumaanoo rakkoo saniyu waliin itti jirra kophaa teetii miti kophaa tikyaa miti walumaan rorra san jirti garuu rorra san walumaanuu harkan kan nu jennee taan dabaruu taanis nu dabru jirti garuu alhamdulillah rabbil alamin namni jiru wama jiru harka namni jiru waa hunda harka rabbiin obsanu kanne garuu rakkoo san rorro sanuu yeroo sanuu niin deemaas hin jenne amma duras anka otomaatiin alhamdulillah irra ilmaanaaf wajji horree jechuu kiyya san duraa osii taariban deemaa karaa kanaan deema jettu illee hin dhageenye walumaanuu harkannis dhabnus walumaan ilmaan keenya guddifachuu turre arraan tan ammoo yaada si jijjiiree taariban deema amma saa deemuu yoo fete ani hin deemin sin hin jiru yoo ati niin deema otunaan mariyatiin bakkeen hin deema jettee na biraa kutte achii miti karaa sanii miti garuu har'a nama biraa irraa giseen dhage'u hedduu natti dhage'ame wallaahi hordoftotaaf kabajamtoota kiyya maaliif yoo jettan arraan tana mataa ilmaan afur hojii qabna waggaa meeqa hojii jiraachuu jirra arraan tana bahar na dhoysee maaliif taariba deemaa sanii hedduu natti dhage'ame taaribni kun karaa kan namu ni beekna karaa kan ni beekna obboleeyyan keenya kan waggaa lama sadii mana hidhaa keessa dararamu jiran asumaan deemanii takka qabamanii mana hidhaa darbaman galuun hin jirtu biyyatti waggaa lama sadii hidhamtee galta dila sana maal yaaddee nutis maal nu yaadde ilmaan keetiif maal yaadde maal ma dhageesseeti jechuun maal harkatteeti sirrii jirta jechuun takkaan bahar taariban hin deemaa waan jiru isa keessas dhageessi hin beeku wallaahi dhugaa dubbachuuf arraan tana fajaa lafaa ka'ee bakkee takkan dhaqajee kutee gisee karaa kanarratti agarree bahar wal quba qabdanii jee namni isaa yeroo gaafate wallaahi mudina jettee ani hedduu rifadhe yaanne bahar karaa kana ni deemaa jee yaanne ammas na dhukkuu jira sagaleen illee sirrii miti guyyaa lama ifiifuu difka kaanne jira hedduu mataa kanaa na dhukkuu jira hordoftaaf daawwattoota garuu bilbila illee ni jalaa kaasuu didu bahar viidiyoo kana ni harkaa jeetiin abdii qaba viidiyoo kana ni harkaa yoo viidiyoo kana agartee karaa ilmaan keetii karaa mana keetii deebi taaribni ati deemtu kun taaribni kun ammaan tana saaruu kan nama fixu jira
obboleeyyan meeqaatu dhumuu jira karaa kanarra obboleeyyan keenya meeqaa dhumuu jira ifi fuquba qabdaanis kuban qaba sanii butana keessa tahariiban deema mashmaa gul bar dhabnus rakkannus walumaa jiraatu turre baar arraan tana akkamitti adawwii kee kofalchiista taariba deemte akkamitti gammachista adawwii ta'e ani atuu sirrii jirta annatti fakkaatu kana hunda laalle wallaahi kana hunda laalle akkata adawwii dura nu dhiste deemta adawwiin tee meeqaa jiraas keessa si anaaf ilmaan kee akkamitti kana keessa dhiste deemta yoo dadhabatte takka galuudha kara biyya sammariin tolti dhufuun marii qabdu naa jechuu jette Oromoon ani amma wallaahi mash karaa taaribaa kana deemu miti kara biyyaan gala jette ani diddaan qabu niin fadhaa ni beektaa akkam barbaadu garuu har'aan tana as keessaa batee karaa ibiddaa deemuun san annatti hin tolle ammas ati utunaanii namarraa dhaga'u kun hedduu na gaddisiise har'aan tana fatee bahar eessa deemu jira wal quba qabdanii runaan jaasan hedduu rifadhe wallaahi bahar niyuu godhuun je garuu waan ammas ani haasawaa namas fudhachuutu hin ta'e bilbila na jalaa kaasutu hin jiru yeroo kaasu dawwalu sin kaasu hordoftoota keenya yeroon bilbilu sin kaasu deebi ammas cufaadha yeroo takka yeroo hedduun banamu bilbila ammaa cufaadha bilbilli isaa garuu viidiyoo ni garta nagaan karaa ilmaan keetti deebi waa hundi mariin tolte karaa ilmaan keetti deebi adawwii teenya nutti hin kofalchisiin baar ilmaan keetti as keessa jira anis as keessa hin jiraan har'aati as keessaa deemuun adawwii kee ijarraa meexxee jechuu miti ni beektaa saniifuu hordoftaaf daawwattoota kiyya dhiifama naa godha sagaleen tiyyallee hin dhaga'amtu maaliif mataa kanaan dhukkub jira wallaahi dhugaa dubbachuuf hedduun rifadhee hedduun gaddeellee dhugaa dubbachuuf maaliif bahar yeroo namni sun bakkeessan arke naan jiru hin amanne ani akkan amanu waan na godhe bilbilli isaa hojjechuutu hin jiru sin hojjetu bilbilli isaa yeroo hedduu cufaa jira amma bilbilee ture cufaa jira itti yaalos gizee hamus na jalaan kaasu saniif hin mirkaneesseen karaa deemuu jira kanaa mirkaneessa karaa deemuu jira sanillee akka karaa deemanillee quban qaba garuu karaa ani amma dhagee kana deemutti hin jiru baar karaa taaribaa akkamitti deema ilmaan isaa guyyaa takka isaan bira torbaan takka yeroo hajaaf illee biraa deemullee hanga bira dhufuu akkan har'a akkamitti ilmaan isaa facaasee fagoo san deemuu deema kun waa sirrii miti inni nu sirrii hin jiru namni sirrii jiru kun akkamitti ilmaan isaa ka duraan guyyaa 2-3 ala biraa bulee dhufu kan akka yaadee akkasitti cinqamuuf san akkamitti garaan dandee adawwii keessa dhiisee akkamitti deemaa dhiisee fagaatee akkamitti deemuutti hin jira jii naa himayyee na jalaa kaasi anumaaf himi dhugumaan hin dhageessan deemuutti jira jii bilbila na jalaa kaasi akkasi qalbina na wayyaatu amma qalbina rarraate isaa bilbila na jalaan kaafne ana dubbii saddagee namni san nallee nakka jibu miti akka jibanis maal harkatanii mee bahariin bakkee tanaa harkee wal quba qabdanii jaan na gaafatani saniifuu bilbila na jalaa kaasi dhugumaan karaa deemutti jiraattellee namni karaa deemu bilbila kaasuu hin dadhabu arraa miti guyyaa afurni saniifuu hordoftaaf daawwattoota kiyya inshaallah bizinaa viidiyoo tana isaaf jechaan maree viidiyoo tana yoo agarcha bilbila na jalaa kaasi qurxi naa hime na jalaa kaasi qurxi naa hime karuma san dhugaa deemuu jirta moo bakkuma naan jetti san dhaquu jirta bakkee naan jetti guyyaa afur karaa nuuf dhugaa ni beeka atus ni beeyta garuu ati maan sirrii jiraate bilbila na jalaa kaasi ani amma yaada biraan na seeni hordoftoota kiyya wallaahi dhugaa dubbachuuf yaada biraan na seeni mataan kun na dha'u jira gurbaan kun fayyaa qabaayii akkamitti har'aan tana maatii isaa kana dhiisee maatii guyyaa 2-3 ala bulee'uu akkanatti yaadaan mana kana deebi'u har'aan tana akkamitti amanee karaa fagoo san deema inshaallah khayr rabbi khayrii haa godhu walumaanuu arguuf teenya hanga viidiyoo biraatii waliin dhufne hordoftoota kiyya dhiifama naa godha bataan dhaquu jira hedduu kana achi dubbachuus hin danda'u kanaa'u yoo viidiyoo kana arke bilbila jalaa didee jira yeega bilbila viidiyoo kana arke akka bilbila jalaa kaasuuf bahar yoo viidiyoo kana agarte bilbila jalaa kaasi share like godhuun akka nama hedduu biratti geessu na fayyadaa jechuu kiyya namuu akka seentan like tuqa viidiyoon tun dirqama bahar harkuu qaba arkee deebisee dubbitana addanaa baasuu qabaan isinin jaa galatoomaa walfaaddaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh